dhuftanii wayyaadhaan keessanaa dhaqqabu isiniin jedha. Baga nagaan dhuftanii jedha. Akkuma duratti dubbadhee kalee dubbadhee jee torbee kana ganamallee galgalallee dhufee isin dubbisuu yaadan qaba. Yaada keessanillee fudhachuuf kaasirra barreessanillee dagalee ilaalaa isiniif deebiseen jedha jechuudha. Warroonni kalee walgahii irratti argamtanii hin beektanii sagantaa torbaan kana guutuu har'a boruu harbaa fi kamsaa jimaatallee daatee sagantaa baasnee maxxansuu fi kanaafiyyuu kara saniin make sure Facebook and follow godha. Make sure Facebook and follow godha. Haala biyya adeemaa jiru qeerroo biyyatti deemaa jiru sagantaa isteen adda Chicaagollee qabatee bakka hin jiru. Hira akkamitti qopheessinaa maal gochuu dandeenya biyya qorri keessa jiru amma kalee Chicaagoo negatiivii 9 ture akka Minnesota qorra hamatu jira torbaan kana nan beeka. Kanaafiyyuu maaltu godhamuu qaba kan jedhu yaada dabarseen jedhama. Akkasumas immoo biyya keessaallee hiriira bakka adda addaatiin ba'an jedhanii sodaatee mootummaan bakka telefoona muraa jirutti bakka intarneetii muraa jirutti namni keenya maal godhuu qabaa maal goonaa kan jedhu. Because dubbiin guddattee fi faldatti hin fe'ani. Dubbachaa ooluutu hin ta'in godhuu bakka gochaa jirra. Yeroo qabsoo kana biyya alaatii dhufaniiti miti isiniin bilisoomsaa isiniin gahaa jiran. Digrii qabaataniiti miti doktora ta'aniiti miti hayyuu duree kan ta'anii. Kanaafiyyuu qabsoo kana wanni dhumaa ka godhuu daddabnu ilmi namaa wanni hamaanii humna ofii kana tuffatee nama eeguu. Eegumsa san dhiisneetiin nuyi abbaan falli samiirraan dhufu rakkoo martinuu furaa isaa keessaa qaba. Kana amannee nuti isin jechuudha. Isin Oromoo, isin Aayyoon, isin obboleettiin mana iskuulaa dhaqxeen beekne ka digrii tokko hin qabne isin ka Oromoo bilisoomsee jedhu. Akka durii beekaan tokko baru tokko naa dubbataa doonne isin ka bilisoomsu. Bara marayyuu gabrummaa kana keessatti isinii miti finneerraa lafa qabaachuu fi miti ka wareegamaa turtanii. Yookiin ammoo abbaa qabeenyaa ta'uu otoo hin ta'in lafa jirtan irratti magaalaa jirru irratti akka namaatitti kabajamuu fi akka namaatitti jiraachuu fi du'aa jirtanii yeroon ammoo amma isiniin jedha bilisummaa of hin ta'in iyyuu baraara mucaa jaalattaniif rubbuu isaa haa baraarru. Yeroo kana keessatti rubbuu isaa qofa haa baraarruuf. Kanaaf ammoo namni an barbaadu isin warra hirriba dadhabdanii akkamii guyyaa natti bilbiltanii maal haa goonu jettan. Yeroo biraa walgahii kalee goone irratti warra Awustiraaliyaatiif Yuurooppillee keessa turtanii sagantaa addatti sa'aatii isin mijaa'u boru jimaata irratti qabnee jira. Anyway proogiraama sanii fi yookiin sa'a booda galgaloo deebi'u isiniif himee jedha. Websaayitii keenya ilaalaa jedha. Amma jalqaba irratti soo hadhaa warri iimeelii ollaarra jirtan tempileetii ergamee jira. Tempileetii maal akka ergitan isin erginee jira. Yaadni kun warra specific warra Ameerikaatiif jechuudha. Kabira Yuurooppii jirtan kanaadha jettanii salma replikeet gochuu hin dandeettanii. Ka warra Middle East bakka biraa jirtan ammoo maal akka gootan akka jedhu tarsiimoodhaan biyya millee dubbadhu baadhee booda hin dubbadheetti deebi'aa jechuudha. So warra biyya alaa Ameerikaa jirtan ammoo wanti godhan hadda ka godhaa jirru hadda ka godhuu qabdan jennee isinitti himaa jirru websaayitii keenya update godhuufi xalayaa saampilii jimaata ergine. jechuudha. Baay'ee beelaa irratti qofa fookas godhee talaasa eegnee jira. Telefoon oofisoota bilbilamoo ammoo hadha maybe sa'aatii tokko booda amma ijoollee websaayitii update godhaa jirti. Warri websaayitii beeku kunniin websaayitii irratti lakkoofsan kenna akkamitti akka bilbilanii kenna tempileetii simple kana ta'een bilbiltaniitumaan yaada kana dabarsuudha. Nuti ammoo oofisan jala deemne because daalaqa yoo nu asiitti dubbannu nu advokeetiidha. Ollaan advokeetiidha. Garuu yoo isin gandaatti bilbiltanii isin ammoo warra vote godhu. Sagaleen keessanaaf keessan gargar waan ta'eef wal qaqqaarree walii hirkannee deemna. Saniif obboleeyyan kiyya hadha wanni isin gootan bilbiluu iimeela erguudha. Bilbiluu fi iimeela erguudha. Sii galee akka warri kun maal akka gaafatu gaafiin achirra jira. Bilbiluu fi iimeela erguudha. Okay, waan jijjiiramu tokko. Warra boruufammoo sagantaan boruujuuf hiriira bakka maratti ba'aa jenneera. Amma fakkeenyaaf filaayeriin ankalee maxxansee jedha warra Poortilaand. Filaayeroon adda addaallee bahuuf deemaa jiran. Gareen ammoo akkanumaan kan walgeettan jiran. Hiriirri qorraa fi haala adda addaatiin yoo godhuu hin dandeenye walgaha bakka tokkotti taa'a. Yoo dandeetta wayaa boora uffadha. Saayina adda addaa fuudha. Suuraa ka'a. Viidiyoo waraabaa.
nuuf ergaa nama maraafuu ergaa miidiyaa adda addaatiif ergaa jechuudha bakka kanarratti. Kanneen fayyadamneetiin warroota isteet adda addaa bira dhandhee jenna jechuudha. Dhandheetiin waan isin jedhaa jirtan akka warri dhagahan goonee jenna. This is very important. Haasoo qofa osoo hin ta'in wannoota kana obboleeyyan tiyya ni gootan ka jedhu abdii qaba. Warra bakka jirtanitti bakka jirrutti waan akkanii gootanii wal geettanii saayina adda addaa kaatanii akkasumas wal bira teettanii sa'aatii tokkoof telefoona bilbilaa oofisa saniin jedhe kanatti yookiin immoo senatarii kanatti bilbiltan jechuudha. Suniyyuu hiriira jedhama. Kun ammoo guyyaa bakka wal geettanitti patishinii qopheessaa jirra. Patishinii hatattamaa baruuf jechuudha. Hadhatti findheetiin baruutti isin kennamee jira. Patishinii bakka wal geettan kanatti martinuu saayin godhee haa jiru. Patishinii kanarratti qophaa'uu qabnaa jechuudha. Sadaffaa wal geettiin keessan sigalee yoo hiriira baatanii maal gootan ka jettaniif isinitti himaa jira. Sadaffaa irratti waan isin godhuu qabdan karoora kaayyoo baafachuu qabdan. Akka koominitiitti akka waldaa sikkoo mandoo ta'e waldaa dubartootaa ta'e waldaa maffa'ellee ta'e waldaan amma sagalee uummataaf ta'aa jiru kana keessatti ijoollee beelaan du'aa jiru kanan warroota ijaa jiru kanatti bakka jirri isin jaamate samiirraa nama eegina lafaa nama hin ba'ina beekaa hin eegina beekaan isinuma ka isin biliseessu isinuma sigalee gariin beekaan gaafa haalli mijaa'e qofa dhufee jira. Kanaafuu obboleeyyan kiyya eenyuun hin eegina seenaa hin eegina kadiiroo hin eegina isni qabeef yoo dhugumaaf baqqalaan fa'a dhugumaaf jaawaar fa'aati ru'ii ofii kooleegamaa jirtu qabsoo oromoof yoo ta'e nuti ammoo as teennee ru'ii jaraa baraaruu qabna. Ru'ii jaraa ka baraaruun ammoo feesbuuk irra baay'ee akkana isin odeesseef miti. Kun ammoo yaada isin kennuufi ru'ii jaraa ka baraaruun tarkaaffii fudhachuudhaan waan hanna qabnu qalbiin qabdan qalbiin wanna gootan marajuu godhan. Garuu wanni gootan yoo hafee jedhe wanni martuu yoo hafee jedhe cabsisanii hin taa'inaa jechuudha. Akkuma tiimammaa akka tokkotti jedhe yoo dandeetti barari'ii jedhe yoo dadhabde fiigii jedhe yoo dadhabdee fiigulee dadhabde jilbeeffadhuu jedha. Wannuma goote godhii gadi hin taa'inii jedha. So dhaamsi geelliba kanarratti isinii kaa'imaa jiruu fi har'a xalayaa ergitu iimeela jechuudha telefoona bilbiltu. Boru ammoo guyyaa hiriira kanarratti bakka maraa mana keessatti wal gahuu dandeettani suuraa ka'aa suuraa sannu ergaa viidiyoo waraabaa dhaamsa keessan dabarfadhaa jedha. Dhiiroo namni biraa akka isin kaasu hin jiru. Namni biraa akka isin dubbatu hin jiru. Galee amma biyya keessatti illee kan biyyaalleetti deebi'ee jira. Kanaafuu wal geettanii telefoona mana keessatti qorraafuu wal geettanii bakka san teettanii nama 20 nama 10 maan taane oofisa adda addaatti bilbiltanii patishinii waraqaa isin erginu kanarratti isaa hin gootanii because yaada keessan wal geettanii sadaffaa irratti karoora baafattanii jettan jechuudha. Kun ammoo waa'ee tiwiitariidha. Wal geettanii yoo ta'e marti tiwiitarii banadha. Akkaawuntii dhageettanii jirtu akkammoo Waashintan Poostiin baasee jedhe yeroo lolli Tigraay keessa banamee jedhe yeroo gabaabaa keessatti nama 30,000 soddoma kuma sadiitu Twitter akkaawuntii banatee jedhe. Isinillee Twitterii banatanii jettan. Wanni biraa maal gootanii bakka nullee warra sagantaa adda addaa qopheessu dhaxxanii sumaan tweet kilik godhuma qabu. Katabuu isin barbaachisu, waa itti da'uu isin barbaachisu. Karaa simplify ta'e teknooloojii waan baay'ee waan bareechisaa jiruuf aniyyuu yeroo baay'ee kan dandeenye akkasuma fayyadamee tweet godha. Isinillee sana haala itti gootan isinitti himnee isin barsiisaa deemna jechuudha. Yeroo kan bakki biraatiin dhufu isinii kan amma wanna godhuu danda'u Twitterii isa irratti akka hirmaattan. Kan biraa ammoo Oromiyaa keessatti naannoo adda addaa keessatti mootummaan daa'ina muruu intarneetii muruuf deema. Shakkiin qabu asiin durallee godhee jira. Waan halaggeen deemtuu farri wallaaluu jedhanii hin beektanii. Yeroo kana keessatti akkuma jimaata jedhetti wanti guddaan sodaatamaa jiru Oromiyaa keessatti balaan hin ka'a akkatti sodaatamaa jira. Nullee ka godhuu qabnu wanni biraa yoo wanti biraa hafe ru'ii warra kanaa baraaruuf jecha Oromiyaa keessatti hiriirri ka'uu qaba. Qoosa isinii galee qoosa ka odeessinu bara maraa jedhannoo yoo dandeettani humnaatiin deema barbaachisaadha. Garuu akkuma dura isin mammaa akkasiin jedhe uuma feene goona yoo dandeenye hin barreessina. Yoo dadhabne hin fiigna. Yoo dadhabne hin deemna. Yoo mara dadhabnee jennee daaddee jenna akka daa'immanii. So that is stage kanarra jirra. Kanaafiyyuu warra biyyaatiif waan isin gootan warroonni biyyaa quunnamaa jirtanii warri Middle East irra quunnamaa jirtanii galatooma. Warri biyya alaa keessaallee kalaalaa jirtan. Yaadni kun keessattuu fookasiin kee warra biyya alaatii jechuudha. Ka jala deemee ka intarneetii firii qabnu, ka yeroo qabnu, ka siree itoo mana gaarii keessa jiraannee jennu wanni isin gootan maal isinitti fakkaate? Obboleeyyan keessan bilbilaa. Haadha teessan, abbaa keessan, akkoo teessan bilbilaa.
bakka maraayyuu intarneetiin cufamuuf waan deemuuf telefoonni waan cufamuuf deemuufi cufamee intarneetii jechuun fakkii mallattoodha. Gaafa ibsaan cufame gaafa intarneetiin cufame beektanii naannoon Oromiyaa hiriiraaf qophaa'aa jirti jechuudha. Kanaafuu yeroo seenaa kana keessatti namni tokko akka hiriira hin hafne ayyoo akkoo haa isniidhaan akkootiyya. Haa isniin ilmaantiin jiruu wallaallee kanuma keessatti of dagannee guddannee jenne. Qabsoon tun akka nutti dhumattutti wanni isin gootanii yoo akka tasaa intarneetii cufamee telefoonni karaan cufamee jedhee make sure namni keenya akkoon teenna baadiyyaa keessa akka magaalatti dhuftee hiriira kanatti hirmaattu. Bakka maraa jechuudha. Ijoollee nama naannoo adda namarraa naannoo adda addaarraa hiriira irratti mari'ataa jirtan. Warri maal jedhama siinqee dubartoonni qunnamtanii illee jirtan. Dubartoonni illee gariin keessan isiniif deebisaa hin jiru. Gariin keessan ammoo akka naaf beektanitti feesbuukii yoo hiriyaa ta'uu baannee telefoon isin bilbiltan bira hin dhufu. Anillee kallee sa'aatii kara 9 walgahii irra ture. Naaf hin mijaa'u sometimes. Ana qofaa miti namni beekan. Ana qofaa miti kan yaada isinii kennaa jiru. So bakka biraallee dhaqu, hariiroo bira dhaqu, miidiyaa Oromoo bira dhaqu irraa guddaa qabdan itti fufaa. Garuu wanna goonu isinillee gahaa keessan anullee gahaa keenya baanna bakka san irratti. Kanaafuu yoo hiriiraaf ka'aa jedha. Hiriiraaf ka'aa maa hojjettan addunyaa isin ilaalaa jirti. Wanni sodaatanii sodaa guddaa ka'ee jiru amma. Wanni biraa jawaariin fa'a ru'ii baraaruu hin danda'u. Wanni biraa baraaruu qabuu hin danda'u. Meebii boru bilisoomuu danda'a. Meebii boru wanni biraa garuu hadhaa fi gocha isin gootan kana gocha hadha goonu kanatu ru'ii jawaarii hangam baalii qabdi. Jawaar jiraachuu, baqqalaan jiraachuu, Saddiinfaa jiraachuu hangam balaa wanna bu'aa qabdi ka jechuu isinitti barbaadeetiin soo kanaafiyyuu hiriira kanaaf qophaa'ee magaalaan martinuu godha. Magaalaan tokkittiin akka nafne ijaarratanii jawaar mucaan keessan. Yes opiidiyoon kaan ajjeestee mallaqaan bittee jirti. Gariin gacadhisee wallaaleetti miti hin beekna. Gariin konfiis ta'ee gariin ammoo namni nyaatuu qaba. Namni jiraachuu qaba. Kanaafiyyuu mootummaa kana jala akka deemaa jiru ifa. Sanii bisnitti hin aarru. Amma yeroo du'aa fi jiru hedduu waan jirtuu fi ru'ii nama kanaa baraaruu waan barbaannuu fi bilisummaa itti deebina. Ru'ii nama kanaa baraaruu barbaanna. Ru'ii kana nama baraaruuf ammoo ayyuu warra ala jirtan, warra biyya keessa jirtan kana isin harka jirti ru'iin jawaar jedhee si yaadachiisuu barbaada. Kabira maaliidha? Ka hiriira irratti asuma irratti dhaabeetiin kan isin gorsa irratti jechuudha. Nama hin eeginaa. Beektota jettanii anallee jettanii eenyuun hin eeginaa. Sammaa akka biraa akka jedhu simbirri maa mukarra raftaa jennaaniin simbirri mukarra kan raftuu fi muka amantee otoo hin ta'in koola isii amanteeti jedhan. Oromoo egalee bilisummaan keessan kan dhufu seenaadhaan otoo hin ta'in warra biyya alaatiin otoo hin ta'in isiniin dhufee jira. Ijoollee bosona Oromiyaa keessa jirtu, ijoollee jiddu galeessa qofa jirtu otoo hin ta'in kan qabsoo kanaaf jiruu isaatti wareegamee akkoo akaakayyuun itti badee magaalaan itti guutamtee jettee yoo dhugaa dubbanne warra magaalaa keessaatii miti, warra Finfinneetii miti si galee, warra Baalee jiru, warra Boorana jiru si galee kan manni iskuulaa tokko hin ijaaramneef, ka barataan, ka doktorri isaa lama nama miiliyoona keessa namni barate lakkoofsaan xiqqoodha. Ka karaa hin qabne. Warra kana qabsoo Oromoo ka finiinsee qabsoo Oromoo ka asiin gahee jedhee kanaafiyyuu namatti hin hirkatinaa isin jedha. Beektotaaf ammoo keessattuu warra mana amantaa keessa jirtaniif akkasumas immoo Piroofeesaroota Oromoo warroota waa barreessuu danda'u aayyolee warra afooshaa adda addaa irra jirtanii martinuu yeroon kun yeroo isin barbaannu. Yeroo uummanni keenya isinirraa dhaga'uu barbaadu. Yeroo Rabbi waan kana godhaa jedhee isin waame waan ta'eef itti hirmaadha. Itti hirmaadhaa nama keenya kaasaa. Ati yeroo gabaabaadhaaf gaafiin keenya waan baay'ee miti. Gaafiin keenya ammaaf warra kana ru'ii baraaruudhaaf. Ru'ii baraaruudhaaf ammoo hirmaannaan keessan hirmaannaa kiyyaa oli. Hirmaannaa nama hedduuti oli. Kanaafiyyuu irratti hirmaadhaa isin jedha. Kaaniif ammoo akkuma isin jedhe ollaarratti websaayitii update godhaa jirra achirratti ilaalaa. Galatoomaa isin jedha komentii keessan kanuma isin jedha. Takka hamileen isin hin tuqamina. Ayyaanaa ta'a galatoomaa.